Namicha baay'ee hiyyeessa tokkotu ture jedhama bar tokko. Jennaan namichi baay'ee hiyyeessi kuni baay'ee rakkata ture. Baay'ee waan tokko hin qabu ture jedhanii. Jennaan bara keessaa akkuma ta'ee hojjeteessa ta'uu maal ta'eessa ta'uu hateessa ta'uu waa horatee harka ulfaatee yookiin immoo abbaa qabeenyaa ta'ee jedhan. Jennaanii akkuma namaa kana gaa lafa daadhii kana dhaqee dhugaa lafa cidhaa kana lafa du'aa kana farda isaa yaabbatee nama farda qabuuf of dura buusee deemaa jedhanii kabajamee ulfaatee deemaa jedhanii abbaa qabeenyaa ta'e. Jennaanii abbaa qabeenyaa ta'uu isaa kun immoo namoonni natti hinaafu jedheetu of tuulummaa ofitti baay'ee fayyadanii baay'ee of tuuleedhan. Baay'ee of tuuleetu mana daadhii tokko keessa taa'ee guyyaa tokko garmalee dhugaatii isaa daadhii isaa dhugee geeraruu eegalee dhangaa of tuulummaadhaan. Maal jedhee geeraraa? Kuburiin dachaan dhaabee, sindeen balbalan dhaabee, siinjariin gorduban dhaabee, siinjituu dinqan dhaabee, kanaan achi maal turaa? Hunduu naa guutee jiraa jedhee of tuulummaadhaan geerareedhan. Yoona kana namittiin tokko immoo kan qarqararra teessee dhaggeeffattu jirti jedhan namittiin waa'ee isaa beektu. Namittiin hubattuu wayii tokko jirti jedhan. Isheen immoo maal jettee deebistii fi geerarticha. Sindee kee gogii fixaa, siinjar kee marfee citaa, siinjituu qalbii dhibaa, waa'ee keetti deebitaa jetteedhan. Maal jechuufi yaa jara keenya of tuulummaan hin taatu waa'ee keetti deebitaa, of tuultee waa'ee keetti deebitaa jechuu barbaanneeti. Namarraa of tuulummaan hin bareeddu. Yooma of tuuluun barbaachise illee kan of tuulu waaqayyoon ofa tuulu. Gemmiin makka ba እግዚአብሔር ይመካ jedhama jechuudha. Kana jechuudha ergaan irraa keenya galatoomaa.